hubadhu namaaf jettee yeroo kee hin gubin sababiin isaas namni waan baay'ee siin jedhee yeroo kee si jalaa qitaasisuu danda'a haasa'anis haa ta'u waan gaariis waan badaas siin haa jedhu garuu yeroo kee isaaf jettee hin gubin akkasuma immoo jaalatamuufis ta'e jaalachuufis ta'e hin dhiphatin sababiin isaas nama eenyummaa kee beekutu si jaalata waan ta'eef kanaaf jaalala keessatti illee eenyummaaf ta'e jaalachuufis hin dhiphatin jaalatamuufis hin rakkatin nama eenyummaa kee beeku yookiin amala kee yaada kee beeku si jaalata waan ta'eef ilma namaa irraa waan gaarii hin eegin yookiin waan gaarii tokko yoo goote ilma namaa irraa hin eegin sababiin isaas ilmi namaa waan gaarii osoo hojjettee iyyuu gaarummaa siif hin yaadu kanaaf gaarummaa ati hojjette waaqarraa argatta waan ta'eef kanaafuu waan gaarii hojjedhaa waan gaarii godhaatii darbaa isiniin jedhaa galatooma ashama harka fuunee hordoftoota siifantuu kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii ani buleettiin keessan nagaa guutuun qabaa galata waaqayyo isinis akka nagaa naa taatan abdii guutuun qaba jecha ardhaa akkuma beekamu kaa yeroo tokko iddoo bashannanaa kana yoo deemne mul'isuu barbaanna kanumaa fi har'a iddoo bashannanaatiin oolee galee sababa sanii fi maaltu iddoo bashannanaa si geesse jechuu dandeessan akkasuma immoo warroonni namoonni baay'anii siifan abbaa manaa qabdaa jettanii namoota baay'eetu gaafiitti ta'e kan daa'ima qabdaallee jettanii eeyyanii siifanii abbaa manaa qabdii daa'imallee hin qabdii asumaan kunoo daa'imti kiyyallee iddoo taphaatiin geessee jira. Iddoo taphaa kana isin waraabe jechuudha. Akkasuma immoo jaakiyetti na bashannansiisaa jira jechuudha. Innaa kanaaf iddoo kana daawwadhaa isin jechuu barbaada. Kanaaf yeroo hundaayyuu na gaafattan waan ta'eef miiqooy maalii daa'ima qabdii siifan jettanii akkasuma immoo abbaa manaa qabdi jettan abbaa manaa akka kiyyaa kana isin yaa kennu laala kanatti nama bashannansiisee an keessatti sanaafataa jechaa oolee. Abdiisaa kiyya hojii mucaadha moo abdiisaan kiyya jechuudha. Innaa laala kun laala akkatti bishaan kana keessatti fataa zanaa jechaa oole. Innaa jaan kiyya immoo hin mul'atu naan jedhee na dide jechuudha. Yeroo baay'ee yeroo viidiyoo waraabu jechuudha. Jaan kiyya hin mul'atu naan jedhe. Na dida maaliif akka na didu garuu gaafii natti ta'e jechuudha. Innaa akkasitti iddoo bashannanaa kana oolee abdiisaa kiyya hojiin sanaa fataa jechaa oolee bishaan daakaa oolee iddoo bareedduu nageessee bashannansiisaa oolee jechuudha. Innaa immoo kanumaafuyyuu jaarsa bareedaa jaarsa akka kiyyaa kana isinitti haa qabu isiniin jedha ishee obboloota koo innaa kana fakkaata oolmani dhugaa isiniin jedha faaxocheen keenya yeroo tokko jaarsa isin bashannansiisu bakka jaarsa fataa zanaa isin godhu jechuudha filadhaa dhugaa bakka maaliif yoo jaarsi fataa zanaa isin godhini eenyu zanaa fataa isin godhame amma maatii keetiitu iddoo bashannanaatti si deema hin deemu. Kan iddoo bashannanaatti si deemu dirqama abbaa manaa keetii yookiin immoo hiriyaa keessan jechuudha. Okay? Innaa isatu iddoo bashannanaatti nu deemuu qabaa jechuudha. Kanaafiyyuu jaarsa isin bashannansiisu jaarsa akka kiyyaa kana jechuudha. Isinitti haa qabu. Amiin jedhaasin. Agartanii abdiisaan tiyya laal toltol jettee agartanii. Kuni istiraa nu geesse jechuudha jaan keenya ishee. Kanaaf iddoo bashannanaa nu geessee kun kanatti abdiisaa tiyya wajjin fataa sanaa nu godhaa jira. Anillee viidiyoo dhaan hin baane ture yaa'unatti mijachuu didee sababa saniif viidiyoo hin baane idduma kana isinitti agarsiisa fiifa waraabe malee akkaataa jaan nama bashannansiisu iddoo bashannanaa fataa zanaa jennee jaakii wajjin sababuma saniif viidiyoo dhaan bahuu didee jechuudha. Kanaaf obboloota koo hundi keessan iyyuu keessattuu faaxicheen jaa bareedaa isinitti haa qabu. Jaa bareedaa osoo hin taane immoo kan jireenya keessan bareechu akkasuma immoo kan isin bashannansiisu kan akka kiyyaa kanatti fataa zanaa isin godhu jechuudha. Innaa akkasii nama faaxochee nama yoo ta'an inaaffanuu hin qabaa jira jechuudha hin beeksistanii as keessatti warroon amma inaaffas hin qabellee hin jiraatan hin jirta nama warroon inaaffas hin qabellee jechuudha. Warri inaaffas hin qabellee hin jirtan maaliif wayyoo jaalalleen keenya yookiin hiriyaan keenyallee akka jaasiifanii kanatti nu bashannansiise jettanii mee amma hin jettanii kanaafiyyuu jaa akka kiyyaa kana isin yaa kennu isin hin jedhamin jedhasin eebba kana fudhadhaa kasi
akkas kun abdiisaa wajjin fataan godhe jechuudha. Abdiisaa wajjin kana keessa deemnee utaalaa oollee taphachaa oollee akkasitti bakka maal jedhee isinitti taa'e mure. Kanaaf bishaan fa'aadaa kaa'aa oollee maal mano taphachaa oollee jechuudha bakka sirballee itti banannee sirbaa oollee maarree maal jedhee isinitti taa'e mure dhugaa. Adda akkasii garuu moo faaxoo jedhi inaafan kun gaarii miti jechuudha. Inaafinaati bakka waaqayyo kan akkasii nutti haa qabu jedhaati salootii godhaa ishee indaa du'aayii godhaa sirii jechuu barbaada. Jaarsa akkasii fanii kana sitti haa qabu akkanatti laata akkanatti fataa zanaa nu godha jechuudha. Abdiisaatii yoo jedhu immoo xulxul jechaatu oolaa duusaa jechuudha. Nah kana fakkaate irraa viidiyoon kiyya yeroo bashannana deemne yeroo baay'een nu waraabaa hin deemne jaan garuu immoo wanti inni badi keessa jaan kiyya jechuudha. Mul'achuu dida beektanii hin dida mul'achuu kana maaliif akka inni didu garuu naa galuu dide bahuu dida viidiyoodhaan bahuu dida jechuudha. Viidiyoodhaan inni baay'ee jedhee nan akkasitti dadhabee jechuudha. Maaliif akkii sodaata kaameraa kana sodaata. Ani barma kaameraa kanatti naabee maayii kadhee miti silaa yoo inni gara kaameraa kanatti naabee kalas ani bakka gammadeen jira jechuudha. Garuu kaameraa kana sodaata namsumaaf sodaata kun maal akka ta'e hin beekne gizee kana aarsa bittanii kaameratti bahuu didaa jechuudha. Jaan kiyya kun ishii yookiin abbaa manaa jaarsi kiyya kun jechuudha. Kaameraa kana sodaata. Be akkamitti akka barsiisamee kaameraa akkamitti dhiyaatu naa kana fakkaata. Akkasitti kun jaarsi kiyya jiru bashannansiisaa oolee abdiisaa kiyya wajjin asumaanii siifan daa'ima qabdan jettanii eegeen daa'iman qabasii jaan qabasii akkasitti jaan kiyya jiruma hundumaa na bashannansiisa iddoo bashannanaa naan deeman jechuudha. Fataa zanaa na godha jechuudha. Akkas kun jaarsa jechuun kan zanaa fataa nama godhu kan iddoo babbareedduu si geessu kan yeroo ati rakkatte bakka rakkinaatti si waliin dhiphatu kan immoo yeroo ati dadhabbii keessa si beeku kan gorsa si qabu kan akkasii sasanitti haa qabu siin jedhashe akkana jaarsa akka kiyyaati bakka walumaa galatti jaarsuma akka kiyyaa kan jechuudha. Baay'ee daba gaarii beekila jaarsa akkamiin seeta amma yoo tana isin jechuudha warri faaxochi amma yoo tana so inaaffana bichaa yoo tana ta'a akkamiin isin goggodhaa jira seetan maaliif sababiin isaas maal seetani oduu jaarsa bakka siifanii gara argaddeetu bakka irratti bashannansiise jettanii miti hin jettanii mee amma hin jennu jira hin jettanii hundi keessanii jechuudha. Kanaaf immoo inaafadhiisa kaloti kucha godhadhaa du'aayii godhadhaa ishee sibiin qannaa akka kiyyaa kanatti innaa akkasii sirii jedha. Akkasii inaafuu baattanii jennaani jaarsa akka kiyyaa kana argattan jechuudha. Ani inaafu duraan hin inaafu akkanan godha biqaa yooni jaarsuma warra wal bashannansiisu kanallee argee jaarsa fataa zanaa wal godhu kana arge yaa waaqayyo mee kan akkasii kana naa kennin jedhaa matiire cadootiin gochaa ture jechuudha. Akkasuma kun naa kenna jechuudha. Inna kanaaf yoo aloti godha du'aayii godha kanaaf isinii kennaa jechuudha. Yoo inaaftan immoo jaarsa guggubataa isinitti qaba. Jaarsa halkanii guyyaa isin gubisiitti qaba yoo inaaftan jechuudha. Kanaaf inaafaa dhiisatee du'aayii fi aloti godhadhaati jaarsa akka kiyyaa kan argattan harroonni jaarsa akka kiyyaa kana barbaadanii jechuudha. Akkasii agartanii amma jaan kiyya kun bishaan daakaara bishaan daakaara. Ani amma video waraabaa jiran immoo gulanaan yeroo sanaan waraabni maaliin beektan ka yaa shamarri kas qullaa video ba'uun akkas qoshii nama dabbara waan ta'eef kanaaf ani dhiise jechuudha. Isa qofatu daakaa jira jechuudha. Akkas gaashee abdiisa fi ani walumaan daannaa jechuudha. Yaa video waraabuu hin dandeenya kan kiyyaa san jechuudha. Kanaaf akkasii kana fakkaata isin jechuu barbaada. Kanaaf jaarsa akkana jaa kana Maammadoo akkana isinitti haa qabu. Ameen jedhaa isin ameen bichaa oofaa isiniif eebaan isinitti qaba. Homaa shakkina isin eebba kiyya kana fudhannaani jaarsa akka kiyya kana isinitti qabaa jechuudha. Jaarsa fataa zanaa isin godhu kan isin bashannansiisu baqa iddoo barbaada isin deema. Nama kiyya jaarsi kiyya kun yeroo baay'ee viidiyoo kiyya jala galtanii ilaaltoo dijaatan yeroo baay'ee manaan deema.
Eduma hundaayyuu naan deema jechuudha. Iddoo hundaayyuu naan deema. Naan bashannana boofata na godha jechuudha. Kanaaf baqa jaarsa akkasii isinitti qabu. Maaliif calootiin gochaa ture ka dura sanillee kanumatti lallaalee akkanumatti baqa yoon argee kan nama walli jaalatee akkas fataa wal godhu kana yoo argee yaa waaqayyo kan akkasii kana naa kenni jedhee tannee du'aa gochaa ture calootii gochaa ture achumaan baqa waaqayyo naa kenne. Kanaaf isinillee haa kennu kan akka kiyyaa kana jaarsa akka kiyyaa kana kan isin bannansiisu kan yeroo isin dadhabdan dadhabbii keessanii isinii beeku kan yaada isiniif kennu kan isiniif hubatu kan yeroo isin waa'ee jettaniin okay amshir isin jedhu yaa habiibtii tiyya yaa galbii tiyya yaa ayyuunii tiyya yaa wusxee tiyya isiniin jedhu jechuudha baqa hunduma waanuma hunduma kiyya isiniin jedhu jechuudha akkasii የኔ ፍቅር የኔ ማር የኔ ወለላ ምናምን በቃ ዋና ከዚህ ከነስ እንጀደን ታና ነኝ ካላስ ባል በቃ ጃርሳ ከዚህ ከንጃላታን አከሲ ከነከኪያ ከነን ጀቹ ደካ ከላማ ወላሉ ኮናኔ ጃርሳ ከያ ከነ በከፈደ ነገስ ጀናን አበደና ገሰሽ ወከፈር ባለ ነገስና በቃ ረማ ብየ ብራስና እንደማሶ እንጀደኒ ድርቀመና እንደማ በቃ wanti intau jedhamtu maali ulaagaa kiyana eega ka jaarsa kiya ulaagaa kiyana eega jechuudha kanaaf jaarsa ulaagaa keessan jaarsa fataa zanan singo jaarsa atis kabajje innis kabaju akkasuma immoo kan walii dhageechan kan walii isinitti haa qabu haadha wanti akkasuma immoo Maammadoo dindee jaartii manatti fataa zanaa singootu kan yeroo dadhabdan aaratti galfattan kan yeroo aartan aarii keessa irraa qabbatti qabbaneeffattanii baqa waan akkasii taa qabu warri dhiirallee Maammadoon keenya jechuudha shee ana akkasii sanneen isinitti haa qabu jechuudha walumaa galatti annaa warri naaftanii immoo isa naafa maal bash nama gooti naafan duubatti nama harkiste fataa zanaa afurraa jedhaas fataa zanaa jenna fataa zanaa jettanii teerumtan jaraa zanaa jettanii argatta jechuudha naa akkasii kaa maayota namuu maal jedhanam deesii fan biyya ormaa keessatti teerumteedhaan bakkuma teerumuudha bakkuma jaarsa argattee teerume rakkoon qabu maal rakkoon isaa jaarsa argannaan Maammadoo si bashannansiisu argannaan maan fataa zanaa si godhe argannaan Maammadoo maatii kee beeksisee waa hunda taanaan maal rakkoo qabamee jiru marra ko waliin dalagattanii galtanii kanaafiyyuu Maammadoo akkasii argannaan hojjetan dabarsina sirriitti qabadhaa cimu godhaatii qabadhaa keessattuu Maammadoo biyya ormaa jiru kana yoo argattan akka kiyyaa kanatti jechuudha akka kiyyaa kanatti jechuudha anas ni gorsa bar amma tana namoota tokko natti aaruu dandeessan hin aarina wanti aaruu hin jiru maaliif Maammadoo asitti argatte taanani asitti wajjin hojjetattee galta Maammadoon biyya markina waan nu keessa jirru beeku jechuudha kanaasi kun mala waan keessa jirru rakkina hunda nu beeka jechuudha ishee una Maammadoo si argattan taanani of jalan dabarsina carraa kanatti fayyadama akka kiyyaa kanatti fayyadama anamni Maammadoo asii biyya ormaa kanatti arga'ee asumatti itti fayyadamaa jira carraa argadhe jechuudha carraa akkasii ani argadhee kanammoo isin yaa kennu ishee akkasii kana fakkaattarra viidiyoon kiyya kursi kiyyallee kana ka warra Maammadootiifillee warra Faaxatiifillee hin ta'u jechuudha walumaan galatti kan yeroo argattanii ittiin boonina ala Maammadoo biyya ormaa jiru kanatti hin koolaashi fataa zanaa isin bashannansiisaa baqa walii makiinaa bitatanii akkasuma walii mana bareedaa isaa ijaarrattanii galtanii akkasuma daa'ima godhattanii akka kiyyaatti akaratti jechuudha la fataa zanaa jettanii daa'imni keechan dabarsitanii waa akkas jechuudha kanaaf of jalan dabarsinaa isin jechuu barbaada yoo Maammadoo biyya ormaa argattan akkasuma biyya ormaa keessa jirtan namoonni tokko tokko maaliif ijoolleen karooran beektu asitti heerumtanii asitti Maammadoodha daa'ima fiddaneettan maal rakkoo qaba galtus daa'ima fiduun kee oola asittis daa'ima fiduun kee oola rakkoo qaba kalaas naam abdi ko abdi sako koy ka abdi sa me koy naman gorsa jira bar maltate ti koy ti ko shi koy nu opsi kai sare ko uche ko na opsi shi mucank yelde na lola jira male ha softa kana onda siga nanje cha jira shi haga Maammadoon kiyani namne abdi sa to kiya to datina fajira jechuudha ini na fajira male fa softa nanje da bar agesani እና ከነፈከተ ከዳፍዩ ረኮን ቀሙ Maammadoo si argannaan heeruma afra maal bayyatti sineerumta asittis neerumta asittis Maammaduma biyyattis Maammadoon walumaa galatti Maammadoo Itoophiyaa yaa ta'u malee
ولا باكستاني ولا هندي ولا عربي كان إيساتي محمد توبي أركنا هيرما أنا تسمين هيرما وجين دلقات أو جين بلتي قرط أو جين لايفي دبرس أو جين دايما كيس أرجعتشو يالا خلاص ما لي فتا زنا جتنا في الرأي ده بيتس قلتوا هيرمون كنو لا ini rumung keno malore karma virono nama jara dabarti hermani yo dai magol tamara ko ya na kasiti kala ko khalas ana ma siti kasiti mama dor gede mama do hiya kasiti fata zanna no gorchara ju khalas sana fata jenne jarana sana fata ne jitana sana ne biyat so jitana kasiti so jitana ju akasi shi na ndike sariyu har'a gorsi kiyya kanuma kanaaf immoo warroonni gaafii qabdan komentii yookiin immoo komentii kiyya jalatti na katabuu hin dagatinaa maaliif warri gaafii narraa qabdan yoo jiraatanii jechuudha barreessaa rakkoon qabu isinii deebisa akkaataa jaarsa bulfachuu barbaadanillee akkam goona yoo hirumne maal hojjetanillee wanda barbaadan na gaafadha maaliif ani isiniin gorsa rakkoo hin qabu أنت كركون كويتو محمد وكاتا محمد وفات كابتا إن لسه غور ساركوتا كون كوسرتني ما كاتا محمد وتكابتا تيم غورني كابتا كيسا جولي بيورما كان أرجعتن تان وجران دبرسين أفاتو تشن أبدا وجران دبرسين كابت درجم غوريتي إسا كمبلتي سيبك وسا سرسيتا ويو جتودا كنافي كنا كركسي تسريتا جتودا ما غلط maalifi innis rakkina kee beeka ati rakkina kee isaa beekta jechuudha biyya ormaa keessatti akkamitti akka ati daladdee fiddu innis akkamitti akka daladdee fiddu sirriitti yoo wali beektu jechuudha Maammadoon biyyaa kun abboo namaan beekuni inni jaalala lamaan qabu jaalala qarshii malee kan biyya Maammadoon biyyaa jaalala qarshii malee jaalala dhugaa namaan qabu wanni isin jaalatu inni birrii jaalata birrii gaafa dhumte si ari'aashee sirratti fuudha oge kana Maammadoo biyya ormaa kun argattan hojjan dabarsan warra hojjechuun akka carraa warra argattan warri arganne immoo maal gootarra carraa keessan kanaaf of jalan dabarsinaa walumaa galatti jechuudha akkas viidiyoon tiyya har'aaf tanu kalas wanni bashannanaa malee waan biraas itti naasofne shi zanaa fataan sin godhu bicha si taasose akka viidiyoo biraati wali minee shaashaa shambaa wal goonutti tanumaan booraayi warri gaafii qabdan immoo nagaafachuu hin dagatinaa sin jedha nagaataa fayyataa sin hin jaaladhaa sin hin kabajaa obboloota koo hundi keessanuu kan biyya keessaa kan biyya alaa akkasuma hordoftoonni siifanii hundi keessanuu sin hin jaaladha baay baay horaa bulaa